Reessa keenya tokko Hamza Ibrahim haasawa miidiyaa tokko wajjin taasisarratti miidiyaa san maqaaleen dhahu waan inni haasawee warra jallate kanarra jalloo ta'uu ibsaa bara. Warra jallateetu isaan jala deema jechummaanu isaan warra jala deeman fi reakshinii gartee deebisaa uummanni keenya kanne namoonni adda addaa Ustaaz Sufiyaan Faajii Sheejjamaan laha. Addunyaan tun gara dhumaa hoggaachi garagalte kara dhumarratti kaabaan akka diigamtu. Kun immoo mallattoo qiyaamaati. Namoota beeku jechuun ni ulfaatti. Maqaa keessuun beekne annabalu jechuun ni ulfaatti. Daliila fidatee haasawaa ture viidiyoo isaa sanirratti jechuudha. ما فرطنا في الكتاب من شيء جيتو فكينيا هاريرو إثيوبيا في سودي جدو جرتمو واي قلت أمنتي كولي لات فينجي فياما هي كان جتشخناتي في إني ولين فالا وانا قيستي موسيقان وحاولين إفتين دور كمني وانجو رجاء في الرتبة إسلام ما خيس جراتشو ربو إسا أكمل خبرتو داوتو دغنيا كبير تنغا فجادا خم بركو ميديا خيسني ميديا خيس كنا لايك شير سبسكرايب ودا سني جنة اكو بك كمو بركو ميديا ديموتا غدغرا ديموتا حواسما دينك دي سياسه تي في ديموتا حواسا كنيا تخجمو ديموتا منتي تبلته يرو غدغرا تي سي تورون سانيا دتما اكو بك كمو اراس ديمو مغرتي اجندا ته ميديا حواسا خنا ديما جرو خيسما افيري اوغماتين اسي دي سودا جنة بركو ميديا angga dumaatti sagantaa kita nuti bahas di jannah Arab keesummaa takka qabannee siidhaanne keesummaan tiltuun keesummaa addaati ustaaza keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh mee maatii barkoo miidiyaa wajjin wal nu bari وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد duraan dursee sagantaa akkana fakkaatu sagantaa bareedaa kanaan haala yeroo irratti haala yeroo ammaan tanaa sooshaal miidiyaa gubbaa deemutti jiru keessattuu dhimma amantiitiin wal qabatee jechuudha. Ajandaa yeroo kanarratti naaf yeroo keessaniif duraan dursee hedduu galatooma ulfaadhaa akka barkoo miidiyaatti galatooma jechuun barbaada. Asmaan duraan dursee ani maqaan kiyya Ahmad Hussein Abdullah jedhama. Dhalataa Godina Harargee Lixaa jiraataa magaalaa Cirooti. Yeroo ammaan tana inshaallah. Hayyee ustaaza kiyya hedduu galatoomii keessumaa taatee barkoo miidiyaa irratti nu dhiyaachuudhaaf hedduu gammachuu qabna. Nama miidiyaa hawaasaa irratti hedduu nama sooshaal miidiyaa hedduu nama gartee yeroo hedduu mul'atu miti. Garuu immoo nama kitaaballee barreessee jiru amma dura qophaan qaba. Nama gartee isaan keessatti gumaacha taasisu. Mee gamanumaan gama waa'ee barnoota keetirraa haa dubbannu. Mee isa barattanii hanga ammaa eessarra jirtan? bareedadha. Waa'ee barnootaatiin wal qabatee barnoota amantiidha jechuudha. Jalqaba seenaan durarraa kaasanii hawaasan dheeraadha nama tursiisa. Haa ta'u gaggabaabsee matarraa tuttuquuf ni yaala. Akkuma nama kamuu baadiyyatti kan dhaladhe horii eegaa qur'aana qaraadhaa haala saniin guddadhe kitaaba quraana irraa eegalee hanga kitaaba buluuqatti achumatti baadiyyattiin baradhe sanbooda kaniin karaa darasummaadhaa fuula deebisee Sheekh Muhammad Zabuur Sheekha keenya guddaa Godina Harargee Lixaa keessatti argaman waachuu isaan biran ture isaan bira eegan ture booda Sheekh Ahmad Sharaf raaja'amaniitu jiranii anuma habroo keessa daraku isaan biras ture sanbooda karaa Harargee bahaati kanin imalee sheekha keenya Sheekh Jamaal Arattanyaa Sheekh Jamaal Abdullah Hasan biran ture
Shee Muusaa Su'aalaa biras yeroo hanga tokkoof ture. San booda karaa ciroo as deebi'ee achitti Markazul Furqaanitti Qur'aana hafazee achi booda karaa Asallaatiin tarkaanfadhee Asallaa waggaa lamaaf Maahada Imaamu Shaafi'ii kan jedhamu Goondee bakka jedhamtutti barachaa ture. Achirraa gad deebi'ee madrasaa barsiisaa ture. Barnoota keeyyaas osoo addaan hin kutin itti fufee jaami'aa Islaamaa Minisootaatti barnoota keeyyaa kan digiriidha. Islamic studiidhaan diraasatul islaamiyyaa kan jedhuun fudhadhee yeroo ammaan tana immoo sadarkaa maastersiitii irratti barachuuf jira jechuun inshaallah jaami'aa sanatti. Akkasuma ammaa hoogganaa dhimma Islaamaa bulchiinsa magaalaa Cirootii jechuudha. Gabaabinaan kana fakkaata. Hedduu galatoomii. Adeemsi gartee imalli barnoota ilmiidhaa haati goote akkaan dheeraadha. Gabaabsee bareechitee nuufsite. Mee gama ijoo gaafii teenyaatti dabarraa waa'ee barnoota irraan gana eega dubbatne. Mee miidiyaa hawaasaatii fi islaamummaa waliin maali? Miidiyaa hawaasaa irratti islaamni mul'achuu qabamoo akkam jettanii isin? Galatooma ulfaadha. Miidiyaa hawaasaatii fi islaamni hariiroon isaa maali waan jiru irratti waa'ee imala barnootaatiin wal qabatee akkuma dubbanne kana yoo ta'u gabaabinaan jechuudha. Gaafii immoo waa'ee miidiyaa hawaasaatii fi islaamummaa waan jiru irratti akkuma beekamu yeroo ammaan tana miidiyaan hawaasaa akka islaamummaatti yoo ka fudhannu taane meeshaalee guddaa da'awaan ittiin geggeeffamu keessaa isa tokko jechuudha. Meeshaa guddaa da'awaadhaaf itti fayyadamnu miidiyaa hawaasaati yeroo ammaan tana. Barnoonni adda addaa hubannoon waa'ee islaamummaadhaa kan ittiin geggeeffamuu danda'u yeroo ammaa miidiyaa kanaa jechuudha. Miidiyaan hawaasaa gaa akka islaamatti yoo ka fudhannu taane meeshaa qara lamaa kan sharris khayris ittiin dalagachuu dandayan. Yoo ammoo khayri ittiin achi garagalle hubannoo islaamummaadhaa bakka qaaman dhaqanii hubannoo islaamummaa kennuun hin dandayamne hunda goda hunda kagartee sagaleen daa'iidhaa sagaleen nama islaamummatti nama yaamuu kan ittiin seentu sagaleen qur'aanaa sagaleen barnoota amantii islaamaa kan goda hunda ittiin seenuu dandeessu miidiyaa hawaasaa kanaa jechuudha. Haa ta'u immoo miidiyaa hawaasaa kanaa akka meeshaalee deeggarsa da'awaadhaa meeshaalee deeggarsa babal'ina amantii islaamaa meeshaalee deeggarsa barnoota islaamummaadhaa goonee yoo itti fayyadamne bu'aa guddaa irraa argachuu dandeenya. Akka meeshaalee deeggarsatti jechuu kan fayyadamnu miidiyaa hawaasaa bakka gartee hubannoo bareedaa itti hawaasaaf kennan bakka da'awaa itti diriirsan bakka islaamummaa itti babal'isan bakka ilaalchota amantii islaamaatiif namoonni biraa qabanillee itti sirreessan miidiyaa hawaasaa kanaa jechuudha. Minbara guddaadha jechuudha. Minbara guddaa hawaasni islaamaa du'aanni islaamaa itti fayyadamuu qabu carraa guddaadha. Yoo gara kanaan akkasi fayyadamne bu'aa guddaa qaba jechuu barbaadeeti. Yoo ammoo faallaa kanatti achi deebines islaamummaa diiguu danda'a, hawaasa diiguu danda'a, biyya diiguu danda'a, waa hedduu balleessuu danda'a jechuun miidiyaan hawaasaa. Walumaa galatti miidiyaan hawaasaa islaamummaadhaaf meeshaa deeggarsa da'awaatii jechuudha. Hedduu gaariidha Ustaaz Zakiyya. Miidiyaan hawaasaa akkuma jette meeshaa qara lamaati. Yoo gartee ittiin muratte si mura, yoo immoo ittiin murte si mura. Amma uummanni keenya akkaataa deemu jirutti
akka uummanni amma deemu jirutti miidiyaa hawaasaa kanarraa bifa fayyadamnu osoo hin ta'in akkaataa itti gartee ableetan fi murru deemu jirra. Beekumsi xiqqaanis abbuma gartee sila beekumsi xiqqaa qabu saniifu balaadha jedhanii wanni harkaa jirus qabatamaan kana. Mee akka amantii islaamaatti beekumsaa fi beekamtii kam dursa jira? مرحبا. أكا إسلام أمتي بكمتي ربي سبحانه وتعالى قرآن خيست اللي بكم سدبته بكمتي في بكمتي أبو والمدك أبي بكيني ربي نتدبته انجرتو بكم سافي ولا لما والجناك أبي دبته ربي سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وري وبيخو في وري واهم بين والكتاها يجا ربين والانكتاهو يجو بيكم سافي واللالة والندبة ملي بيكمتي في بيكمس ولين هم مدالو والجنا الليك أباني دبتشو هندن داني جيجو أمو namni tokko beekamtii argachuu danda'a ammoo beekamaadha jechuun yookaan beekamtii argate jechuun namni sun beekumsa argate jechuuti. Beekumsa argatee beekamuu danda'a. Beekumsa saniin beekamuu danda'a. Ammoo beekamtii argatee as deebi'ee beekamtii saniin beekumsallee horachuun ni ulfaataa jechuudha. Namni tokko eega beekumsa argatee beekamuudhaaf carraan isaa bal'aadha. beekamee immoo beekumsa argachuufillee carraan isaa dhiphaadha jechuudha. Ta'allamuu qabla an tasuuduu waan jedhanii jira. Osoo beekamtee sayyida taatee hawaasa keessatti hawaasni bakka guddaa siif kennee akka biraatitti si eeguu hin eegalle dura osoo atilleen boona fi akkasuma of tuulummaan sitti hin dhagayamin dura waa barachuun barbaachisaadha jedhan. Yoo eega gartee sayyida taatee booda xiqqasho barnoota fudhachuufillee sammuun tante gara guutamuu deemtii jechuudha. Kanaaf beekamtii fi beekumsi waliin hin madaalu. Amantii islaamaa keessatti wanni namni madaalamuun islaamummaa keessatti ilmiidha. Keessattuu beekaa hajennuun amantii islaamaa keessatti nama waa sadi beeku qofaa jechuudha. Waa sadeen tokko rabbi beekuudha. Rabbii kana akkami beeyta? Uumaa waa hundaa tahuu isaa beeytee haqaan gabbaramu isa qofa tahuu beeytee isa gabbaruudhaa fi ajaja isaa fudhattee waan inni irraa si dhorkarraa dhorkamuudhaan isa beekuu kana hundaan mataa bal'aadha keessi isaa rabbi beekuu gaafa jennu. Inni lammaffaadhaa diin kan kee kana beekuudha. Nabiyyii beeytee eega nabiyyii beeytee booda nabiyyiin kun maqaan isaa eenyu, eessa dhalate, seenaan isaa akkami, bara akkami ergame, maaliin ergame waan jedhu hunda beekuu qabdaa jechuudha. Haga gosa isaatiif sanyii isaatiif iddoo dhalootaa gahutti seenaa isaa beekuudha jechuudha. Eega beeytee jala deemuus si qabata. Akkasuma amantii islaamaa tana beekuudha. Beekumsa gubbarra beekan osoo hin taane ragaadha wajjin beekuu danda'uudha jechuudha. Namni waa sadeen kanan beeyne amantiin islaamaa waa sadeen kanarra naannoyti. Beekumsi islaamaa barnoonni islaamaa waa sadeen kanarra naannawa. Namni waa sadeen kanan beeyne barnoota fedhellee osoo barate jaahiluma jedhama amantii islaamaa keessatti jechuudha. Namni sun nama bira beekamaa tahe wallaalamaa tahe namni sun jaahila jedhama jechuudha. Namni waa sadeen kana hin beeyne. Kanaaf beekamtii fi beekumsi shari'aa keessatti waliin hin madaalamu. Beekamtii wanni jedhamu inumaa bakka itti shari'aa keessatti dhoorgaa tahuutu jira jechuudha. Beekamtii wanni jedhamu kun maaliif amantii islaamaa keessatti ibaadaan ati rabbiif gootu
أجج ربي خنكيتي فرتي قاف ربي قبرتو قاف ربي فبلتو خيري في تلتو ورتي أدادا تندليدو هندا إخلاصا دلقو رسر رافد ربي إخلاصا إسا قفا في كل ليستي فولا إسا قفا اتم بربادو راف هجتشو سر برباد قاف خنا إف مملسو في هانا أرغني في هانا دغيني في of dinqisiifannaan hojii tanteessan keessa gaafa dhufte hojii teedhi balleessitii jechuudha. Kallattii kanaan gaafa laallu if mul'isuun beekamtii barbaaduun sun amantii islaamaa keessatti bakka isiin itti haraama taatu yookaan bakka isiin itti dhoorgaa taatu jira jechuudha. Afaan Arabaa keessatti namni beekamtii barbaadu hubbu zuhuur يقسم الظهور جان beekamtii barbaaduun mul'achuu barbaaduun dudda nama cabsaa jaan dudda si cabsuun akka islaamatti yoo fudhanne hojii ati hojjette toltuu ati hojjette si jalaa balleessuun mataan isaa dudda si cabsuun kara kaaniin immoo gaafa hawaasa biratti beekamtee hawaasni iddoo biraa siif qabaatee haala saniin gaafa itti fufte dogongora xiqqashaa hanga gartee huubaa tokkollee sirratti argaa jechuu namni ol fuudhamteeti booda namni lafatti si darba qofaatii fi akkasuma beekamtii dhabuun eega beekamtee booda dhuftu wanni sanirra hamtuudhaa hin jirtu jechuudha. Kanaaf amantii islaamaa keessatti beekamtiin iddoo itti dhoorgaa taatullee jira jechuudha. Gaafa ifii beekamtii san barbaaduudhaaf mul'achuu qofaaf hojiin tante gaafa taate akka amantii islaamatti dhoorkamtuudha jechuudha kallattii kanaan. Beeytee beekumsa kan keessaniin immoo qulqullummaadhaan ikhlaasan beekumsa kan keessan qofarratti beeke hawaasni beekumsa kan keessanii yoo si beeke rakkoon qabu. Yoo ifi immoo beekamtii san barbaadde waan hin qabne faadhaan keessattuu beekumsa hin qabne faadhaan dandeettii fi ogummaa hin qabneen beekamuu yoo barbaadde kijibaan sobaan dhara adda addaatiin nama arrabsuudhaan nama zallamuudhaan beekaa waan hawaasni gurra itti kannee wacu hawaasatti gabbaaftee waan akkasiitiin beekamtii gaafa barbaadutti xiyyeeffatte amantii islaamaa keessatti wanni kun haalan ulfaataadha haalan waan hamaadha jechuu barbaadeeti gabaabinaan kana fakkaata waa'een beekamtiidha. Hedduu gaariidha Ustaaza Kiyya. Mee kanuma wal qabatee waan deemu jiru dhiyeenya kana atis miidiyaa hawaasaa irra ni agarta. Obboleessi keenya tokko Hamza Ibrahim haasawa miidiyaa tokko wajjin taa'e irratti miidiyaa san maqaaleen dhawu waan inni haasawee jira wantoota inni haasawee keessaa mee qabxii takka takkaan fudhannee halaallu dura irratti hiikaa an ulalbaa bijee mee ulalbaa jechuun hiikaan si maali sila? Asirratti namni tokko nama fakkeenya godhatee waa haasa'uu qaba. Bakka irra dhaabbatee dubbatu qaba. Hundinuu imaama qaba jechuudha. Akkuma khayrii keessatti imaamni jiru, sharrii keessattis imaamni jira. Obboleessi keenya suni nama inni imaama godhatee fakkeenya godhatee jala deemuutu jira. Shayxaanni imaama sharriiti. Akkuma kun khayrii keessatti imaama ta'u. Kanaaf imaama qaba. Nama isa dura haasawaa akkasiisan haasa'uutu jira. Kana inshallah bal'inaan itti deemna. Gaafii immoo amma ati gaafatte haasawa isaatirra dhaabbannee gaafii akka gaafitti amma ati kaaste ulul albaab ifiin jee fi yaama hiikaan jecha kanaatii fi
inni waliin faalladha. Hiikkaan jecha kanaatii fi gochi isaatillee waliin faalladha. Wal dhaha. Akkamitti yoo jenne ulul albaab jechuun hiikkaan isaa warra aqlii qabu jechuudha. Warra aqlii qabu, warra waa hubatu, warra waa xiinxalee xiinxala isaanii saniin waa maddisiisu jechuudha. Ulul albaab gaafa jennu hiikkaan isaa bal'aadha. Warra beekumsa qabu, ha aqlii qabu, aqliin isaanii sun xiinxaltee waa fudhattu, ha aqliin isaanii sun karaa hamaa fi gaarii addaan baaftee karaa gaarii keessaa filachuu dandeessuutu ulul albaab. Ulul albaab jechuun kana yoo ta'u, inni immoo akka itti ibsetti hiikumaa hin qabu je. Hiikummaan isa madaaluu hin jiru je jecha kana. Hiikkaan qabu je ulul albaab jechuun hiikkaa itti dhabee jechuudha. Tokkoffaa haala saniin bakka guddaa ofiif kennuun, haala saniin sammuu tantee keessatti bakka namni si hin kaayin ifii if kaahuun sadarkaa hamaa tokkorraa nama gaha. Walumaa galatti ulul albaab jechi jedhuu fi innilleen gochi isaatillee wal hin galanii jechuudha. Namni ulul albaab ta'e dhugaadhaan ulul albaab gaafa taate tokkoffaa ni xiinxalta, ni hubatta waan xiinxalte san, hamaa fi gaarii addaan baafatta. Namni ulul albaab ta'e qur'aana qofa qabadheetiin hadiisa diidan jedhu ture sila. Ulul albaab hadiisa guutumaan guututti soba je'eenii qur'aana qofan qabadha hin jedhu ture. Ulul albaab hariiroo qur'aana fi hadiisni waliin qaban beekee hubata ture. Ulul albaab eegateetti jechuu hiikkaan ulul albaab kana waan ta'eef. Qur'aanni hadiisaaf maali? Hadiisni hoo qur'aanaaf maaliidha hubata ulul albaab jechuun. Ulul albaab jechuun jecha dharaatii fi jecha dhugaadhaa addaan baasee dharri dharaa dhugaan dhugaadhaa dhugaa qofarratti xiyyeeffata sila. Ammoo ani buleessa keenya kana maquma kanaahu jalqaba akkana je'ee maqaa kanaan if yaamuun isaa ajandaa uumuu fi beekamtii yookaan mul'achuu barbaadu waan gartee namni hin beekne tokko hawaasni baay'inaan dhagahee hin beekne tokko as baaftee hawaasa duratti ijaa fi gurra hawaasaa ifi deebisu akka khaalif tu'raf jedhan san qaacidaa tana fudhateeti lafaa ka'ee maqaa kana moggaafatee na fakkaata. Walumaa galatti hiikni jechaatii fi inninis waliin galanii jechi hiikkaan qabuun isaa sunilleen dhugaadhaa miti jechuu barbaadeeti. Wanni hiikkaa dhabeen jiru. Hedduu gaariidha. Hedduu galatoomi namni waan tokko osoo hiikkaa siin beekne waan saniif yaamuun akkami dhugaaqeeti osoo gartee hiikkaa waan saniitu hin beekne nama waa beeku jechuun ni ulfaatti. Maqaa keessoo hin beekne anna baru jechuun ni ulfaatti hiikkaa osoo hin beekne. Kanuma wajjin wal qabatee ulul albaab jechuun warra waa xiinxalu warra gartee beekumsa jiru wantoota gartee ragaalee beekumsaa isaan dura jiru. Namni tokko jalqaba hiikkaa maqaa isaa waan sila gartee fi yaamuun osoo hin beekne an warra kanaati jee if yaamuun isummaan gartee hiikkaa nama kannetu jira. Isii qofa osoo hin ta'in ulul albaab jechuun akka amma isin ibsitetti namoota beekumsa qabu warra beekumsa kana xiinxalu warra gartee hubannoo qabu beekumsa isaan dura ture kan quraana hadiisa kanneen gartee ulamaa'in jaan warreen hadiisa warreen tafsiiraa jaan beekumsa isaan dura ture fudhatanii fayyadamanii xiinxalanii warra
rakkoo adda addaatiif dhimma adda addaa irratti hubannoo haariyaas taatu hubannoo duraan jirtu taatu fidu jechuudha. Ulul albaab jechuun. Namni kun jechoota ulamaa'ii jechoota gartee innaawaa hadiisaa waan tokko hin fudhadhu jecha akkamitti ulul albaab ta'uu danda'a wanni jiru gaafii namatti taati. Kun ulul albaab ta'uu dhabuusaa gartee waan nama agarsiisu na fakkaatti akka fayyatti. Mee gamanumaan gaafii biraatti haa dabarru. Gaafii bu'uura taate jechuudha. Hariiroon hadiisaa fi quraanaa waliin maali? Tokko fudhatanii tokko diduu ni danda'anii? Ewa, hariiroon quraana fi hadiisaa shari'aa keessatti ummanni islaamaa akka madda amantii isaatitti kan inni fayyadamu tokko inni guddaan quraana, lammaffaan hadiisa. Wahyiin beeksisni rabbirraa nabi muhammaditti sallallahu alaihi wasallam dhufe kan nuti ittiin qajeelfamnu, kan hawaasni islaamaa ittiin qajeelfamu lama jechuu beeksisni. Wahyiin lama, lamaan quraana fi hadiisa. Quraana fi hadiisa addaan baastee itti amanuu hin dandeessu jechuudha. Sababni isaatis quraana fi hadiisni walitti hidhataadha. Quraanni jilmaadhaan bu'eeti, hadiisni immoo quraana jilmaadhaan bu'e san ibse. Hadiisni walumaa galatti diishinarii quraanaati jechuudha. Hadiisan malatti quraanuma sanuu hubachuun hin danda'amu. Kijibaa jechuudha. Sababni isaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti nabi muhammadiin sallallahu alaihi wasallam quraana kana yeroo sirratti buufnu akka waan sirratti buufne kana namaaf ibsituufi sirratti buufnee je'een. Ilayka dhikra litubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim. Quraana kana wanni sirra buufneef waan nuti sitti ergine kana, waan sirratti buufne kana, hawaasa kanaaf waan isaanirratti bu'e kana akka isaaniif adda baaftuuf, akka isaanii ibsituufi quraana kana sirratti buufnee ja'an Rabbiin. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam maaliin ibse quraana kana? Hadiisan ibse jechuudha. Hadiisaani quraana kana ibse. Akkasuma ammasiin quraana keessatti Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كاف جاءوا وان رسول صلى الله عليه وسلم إسنتين دفع فردا وان إني الراسين دور كمو را دور جما. كاف جاءوا حديث لفت الهيزون أكا هندن دامني إبساية القرآن نغنس. أكسما حديثني قرآن خناف dictionary'dha yookaan hiikkoodha. Osoo hadiisni jiraachuu baate quraana qofarraa amantii guutuutti hubachuun hin danda'amu. Sababni isaa quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maa farraxnaa fil kitaabi min shay'in yeroo jedhu ayata kana akka daliila fidatee haasawaa ture viidiyoo isaa sanirratti jechuudha. ما فرطنا في الكتاب من شيء جتون واني قرآن خنا خيست أصون دبت من حفتو كل هنجرو بفجلماتي جتون جلمالان دبت مجرى وانه هنتنو جتون مالي بفشير شاروتين أدام بباسي خن وان كان هندا إبسي حديثا جتون قرآن خيستي وهي صلاة يوفرني ربي سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة جتشوران دبت القرآن خيستي زكاة خنت صلاة زكاة خنت دايرو جو صلاة خنا صلاة دابوت أججي صلاة نكون الظهرين ركامي أكته
subhii meeqa akka ta'e magriibni meeqa akka ta'e hin ibsamne jechuu quraana keessatti. Bifa jilmaatiin salaata zakkaa kannadha. Salaanninis yeroo isaati wajjiin ibsamee jira quraana keessatti yeroo tana jaamee ibsamee jira. Sunillee bifa jilmaatiin jechuudha. Kana hunda namni hubachuu danda'u ulul albaab sanii jechuudha. Ulul albaab akka isaa kana osoo hin ta'in kan dhugaasan jechuu kiyya. Namni ulul albaab ta'e silaa kana hunda ni hubataa jechuu barbaadeeti. Akkasuma waa'ee zakkaa yoo fudhanne zakkaa kannadhaa jedhee rabbiin quraana keessatti. Zakkaan kun maalirraa kannamaa lafa qonnaa yeroo qotan midhaan lafa qonnarraa argamu sanirraa haala kamiin kannama akkamiin kannama horiin meeqa yoo gahe meeqa irraa kannanii gaalli meeqa yoo gahe meeqa irraa kannanii re'een meeqa yoo geesse meeqa irraa kannan wanni jiru hin ibsamne quraana keessatti. Kana ibse maali? Hadiisaa jechuudha. Walumaa galatti hadiisaan maletti quraana hubachuun hin danda'amu soba dirree taa'u jechuu kun mataan isaa. Inni biraa hadiisa mormitee quraana fudhachuun yookaan quraanan fudhadha jechuun rabbittiin amanaa nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam hin amanuu jechuu taati. Rabbii fi nabi Muhammad addaan baastee itti amanuun hin danda'amu. Sababni isaa gaafa hadiisa mormitu nabi mormu jirtaa beekama. Quraanuma sanuu kan quraanni kun irraas dhufe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eega Jibriili fi nu jidduu namni jiru nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbii fi nabi Muhammad jidduu shayni jiru Jibriil. Gaafa ammoo nabi Muhammad mormitu quraana sanillee dhugaadhaan hin fudhanne jechuudha. Kun ulaagaa shahaadaa lamaaniitiinis wal faallessa. Shahaadaa lamaan gaafa jennu rabbi malee akkaan gabbaramaan hin jiru. Nabi Muhammad immoo ergamaa rabbiitii jettee ragaa bahuu qabda. Kana beekuu qabda. Kana mirkaneessuu qabda. Islaama ta'uudha. Kana mirkaneessuu keessa yoonni jiru immoo dhugaadhaan nabiin kun nabi ta'uu isaa itti amantee jecha isaa fudhachuu ajaja isaa jala deemu waan irraa si dhoorke irraa dhoorkamu akkasuma waan inni itti si ajaje hojjechuun dirqama ta'a jechuudha. Ajaja isaatii fi waan irraa si dhoorke addaan baafattee jala deemuudhaaf eeysarraa fudhatta hadiisarraa fudhatta jechuudha. Hadiisarraa fudhatta. Hadiisa kana gaafa guutuun mormite immoo qur'aana sanuu kan si ibsu hadiisa waan ta'eef qur'aana hubachuu hin dandeessu jechuudha walumaa galatti. Akkasuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisni rasuularraa odeeffamu kun mataan isaa wahiidha. Hadiisa mormuun qur'aana kijibsiisuudha jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessatti wamaa yantiqu anil hawa in huwa illaa waxyu yuuhaa jedhee jira. Ergamaan rabbii if biraa hin dubbatu fedhinnaa lubbuu isaatirraa hin dubbatu wanni inni dubbatu hundi gochi isaa jechi isaa hundinuu qaceelfama samirraa isaa dhufuuni malee waan if biraa godhuu mitii jedhee qur'aanni ibsee jira. Gaafa ammoo hadiisa mormitu ati ayata quraanaa kana mormu jirtaa jechuudha. Wanni kun oofee eeysa geeysa gara kufritti nama geeysa jechuudha. Kufrii zaahiraa islaamummarraa bahuu nabi mormitee rabbii amanuun waan hin danda'amneef jechuudha. Warri akkanaa kun akkuma jalqaba si kaase namni hundi imaama qaba. Isaanis imaama qabanii warra jala deeman qabanii fakkeenya wal godhatanii walirraa fudhatanii deemanii firqaa qur'aaniyyaa warra jedhamu jira. Firqaan qur'aaniyyaan tuni warra qur'aana qofaan bullaa jedhu hadiisa guutumattuu hin fudhatanii hadiisa sahiha Bukhaarii odeeyse Muslimtu odeeyse jettus dhibba jettus hin fudhatan hadiisan qeebalanii guutumattuu hadiisa ni mormanii jechuudha. Akkuma amma Hamzaadhaa kana
hadiisa guutumattu khijiba ulamaa islaamaatu nabirra khijiba kaahee jedhanii waan amananiif hin fudhatanii walumaa galatti firqaa qur'aaniyyaa tajaamu sanii ilaalchi kun ilaalcha isaaniiti jechuu barbaadeeti. Qur'aana fi hadiisa adda baasanii tokkotti amananii tokko diduun hin danda'amu. Ayyee fayyaada ustaaza kiyya. Hamzaan ogguu haasawaa waan jee quraanni haasawa rabbiiti kalama rabbiiti ammoo hadiisni haasawa nabi Muhammadii jee. Mee hiikan hadiisaa akkam inni jee kana ammoo akkam hadiisa jechuun. Eewwa qur'aanni haasawa rabbiiti subhaanahu wa ta'ala kallattiidhaan karaa Jibriiliin kan nabi Muhammaditti dhufee jechuu sallallahu alaihi wasallam. Hadiisniinis akkuma reefu jee hadiisa fi qur'aanni wal fassara. Laal tafsiira qur'aanaa keessatti qur'aanni qur'aana fassara. Qur'aanummaan mataan isaa wal fassaraa deema, wal ibsaa deema. Hadiisni qur'aana fassara deebe. Qur'aana fi hadiisni wal ibsaa jechuudha. Ayata qur'aanaa kareefu dubbanne irratti wamaa yantiqu anil hawaa in huwa illaa waxyu yuuhaa kaja'u kana yoo laallu kunummaanuu deebisaa ta'uu danda'a. Hadiisni ergamaa rabbiirraa sallallahu alaihi wasallam odeeffamu kunis isa biraa akka hin tahin qaceelfama waxyiidhaan isaaf kennamu akka tahe ibsaa jechuu aayanni kun. Kanaaf qur'aanni kallattiidhaan karaa Jibriiliin akka qur'aanatti haasoyni rabbii kalaamni rabbii subhaanahu wa ta'ala nabi Muhammaditti ka dhufe yoo tahu hadiisni immoo ibsa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam qur'aana kanaan ibse jechuu. Qur'aana kana akka gartee namni addaan baafatuuf qaceelfama waxyiitiin qaceelfama rabbiin isaaf kennurra dhaabbatee kan rasuuli sallallahu alaihi wasallam amantii tana ittiin hawaasaaf ibse qur'aana kana ittiin namaaf ibse jechuu. Akka ayata qur'aanaa harreefun tana dubbannee turre waanzalnaa ilayka zikra litubayyina linnaas laal ajajaa itti kenname dirqama rabbiin itti kenne waan ta'eef akka namaaf adda babaaftuuf addaan babaasuun suni tokko tokkoon qur'aana kana namaaf ibsuudha. Ibsa rasuulli qur'aana irratti hawaasa muslimaatiif kenne kanaatu hadiisa jedhama. Gochaan isaa ta'u jechaan isaa ta'u iqraaran isaa ta'u kan ergama rabbiirraa sallallahu alaihi wasallam dhufe guututti dikshiinarii qur'aana kanaatii jechuudha. Hiikaa qur'aana kanarratti rasuulli sallallahu alaihi wasallam ummataaf godhe jechuudha. Hedduu galatoomi wanni jechuu barbaade ibsuu barbaade wanni hadiisa gaafadheef dalagaan nabi Muhammad dalage hadiisa waan quraana ibsu akkuma jette ajajni inni kannu dhorkaan inni dhorku wanti inni ogguu dalagamtu arkee irraa calliselleen akkasi fudhatamti. Qabiyyeen isaa akkana hadiisa akka haasawa qofatti fudhatee waan heefin akkasitti adda baasuu barbaade bakka kanatti jechuudha. Eewwa asitti ilaalla wanni tokko waan dabalu akka sirriitti ifa ta'uuf hadiisa yeroo jedhame hadiisni kun bifa sadii qaba. Hadiisni rasuulullah sallallahu alaihi wasallam odeeffamu kan fudhannee ittiin deemnu tokko jecha isaati. Wanni kun waan akkanaati. Wanni kun hin ta'u kun ni taha yookaan wanni kun khayrii kana qaba kan je'ee inni afaaniin hime jechuudha. Lammaffaan fi'liidha gocha isaati. Waan rasuulullah sallallahu alaihi wasallam gochaan argame jechuudha. Wanni sunis gochi rasuulaa sun akka qajeelfama tokkotti fudhatamee itti hojjetama. Inni biraa iqraara jedhaniin taqriir yookaan iqraarri kuni waan rasuulli sallallahu alaihi wasallam osoo inni arkuu hojjetamtee dhiisa yookaan hojjedha osoo hin ji'in irraa callise mirkaneessee jedhama wanni kun. Gaafa kana wanni kun osoo dhoorgaa taate silaa irraa dhoorka irraa callisuun isaa sun wanni sun ni hayyamamaa rakkoon qabuu jechuu agarsiisa waan ta'eef kunis akka qajeelfama tokkotti fudhatamaa jechuudha. Karaa sadeen kanaani
fudhannee ittiin deemna. Inni biraa hadiisa akka waliigalatti immoo bakka lamatti adda qoonne hadiisul qudsi jira, hadiisa nabawi jira. Keessoon isaa bal'aadha. Ka ammoo qabxii ati gaafatteef isa kanaa jechuu barbaadeeti haasawa qofaa miti. Akkasitti hubatamuu qaba jechuu fedhe. Ayyee hedduun agaratoomii hadiisa keessa hadiisni inni fidee tokko jalqaba irratti waa'ee muuziqaa wajjin wal qabsiisee quraana keessatti muuziqaan yookaan walleen ifatti hin dhorkamne waan kaasee viidiyoo boodarraa arraantan ammoo yoo waraabellee waa'ee muuziqaa quraana keessatti yoo dhorkamte ragaan fidanii naamansiisuudha malee jee dubbate. Mee muuziqaan dhugumaan quraana keessatti dhorkamte moo hin dhorkamne? Kanaan wal qabatee ajandaa godhatanii yeroo hedduu ni haasawanii kallattiidhaan amma inni mormii guutumatti quraana fi hadiisaa agarsiise barkara tokkoon quraana keessatti inumaan dhorkamne jechuunsaa ani wanni achirraa hubadhe kallattiidhaan muuziqaa tana muuziqaa jedhamee quraana keessatti dubbatamuudha fedhe moo naan galle ammoo akkuma reefum tana jenne quraanni jilmaadhaan yeroo waa ibsu jilmaadhaan dubbatame ammoo addaan babaasee ibse hadiisa keessattis muuziqaan masiinqoo shayxaanaa akka taate rasuul sallallahu alaihi wasallam dubbatee wanni kun shari'aa keessatti dhoorkaa akka ta'e dubbatee jira. Akkasuma quraana keessatti illee warra haasawa taphaa bitatuutu jira yookaan gurguratu jira gaafa jedhu quraanni haasoyni taphaa sun maali walleetanaa jechuudha. Akka Abdullah ibn Abbas faan fassaranitti muuziqaa. Kanaaf walumaa galatti muuziqaan haraama ta'uun quraana keessattis hadiisa keessattis dubbatamee jira. Hadiisa qofa mormine inni gaafa amma waan kana mormu quraanas waliin mormee jechuudha. Quraanas waliin morme. Quraana keessatti rabbiin warra wallisus yeroo dubbatu washu'araa'u je'eeti waliin qabee dubbate yattabi'uhumul ghaawuun je'e illa alladhiina aamanuu je'e keessaa file walliftoota warra jallateetu warra kararraa maqeetu warra if wallaaleetu isaan jala deemaa je isaan hordofaa je dubbate warra rabbitti amane yoo taate malee je warra rabbitti amane kuni jihaada irratti waliin gargaarani akka namni onnee horatee jihaada kanatti jajjabaatu akkasuma akka namni khayri irratti kaka'u kanarratti wal kakaasan waan ta'eef daangaa rabbiin kaayesan hin tarkaanfatan waan ta'eef jara kana malee je'ee keessaa baase. Gaafa kana jalliftoo shu'araa'ota kana warra jallatee jala deemaa gaafa jiru isaan sun immoo warra jallate kanarra jalloo ta'uu ibsaa bara. Warra jallateetu isaan jala deema jechummaanu isaan warra jala deeman gaafa ta'e khajala deemamu santu khajala deemu kanarra guddaadha beekama jallina keessatti. Kanaaf walumaa galatti wanni kun waan shari'aan irraa dhoorgite ta'uu isaa quraaninis hadiisninis akka ajaa'ibatti lafa kaahee ibsee jira jechuudha. Hadiisa sahihaan ibsamee jira. Hin fudhatan garuu yeroo hedduu gaafa tana dura wal morman takka viidiyoo isaanii argaa ture. Namuma qarsa irratti bishaan naqu wal godhanii jechuudha. Maaliifi namni hadiisa keessatti akkana je'e quraana keessatti akkana je'e yoo ati jette ka fudhatu yoo onneen isaa qalbiin isaa waan sanitti amante waan saniin fudhatee daangeffama. Yoo ittuun amanin soba je'e yoo ka amanu taate hadiisni guutumattuu soba je'e eega ka amanu taate hadiisa fiddus qalbii isarra yaa'uu jechuudha wanni sun. Akkas ta'anii
walumaa galatti muuziqaan shari'aa keessatti dhoorgamtuudha. Tan dubbatamtee jirtu walaloon, nazmiin, shicriin tan khayri irratti waliin kakaasan akkasuma jihaada irratti waliin kakaasan akka Hassaan ibnu Saabit, Abdallah ibnu Rawaahaa kuni shari'aa keessatti hayyamamaadha. Ammoo akka muuziqaatti kan oofamu kun waa hedduu if keessaa qaba. Dubartii faarsuu keessa jira, waan adda addaa keessa jira, sobaa keessa jira, kijibaa keessa jira, siifin du'aa keessa jira, siifin gaggabaa keessa jira, kijiba dirree taa'u jechuudha. Kanaaf shari'aa keessatti dhoorgamaadha jechuu barbaadeeti. Bakka san irratti kijiba qofaatu haraamaa jee inni. Shari'oota keessattuu kijiba qofaatu haraamaa jee. Kijibni mataan isaa as keessa jira jechuu barbaadeeti. Wantiin muuziqaan shari'aa keessatti dhoorgama. Ayyee hedduu gaariidha. Waan takka ammas dabalataa muuziqaan tun meeshaa isii dhoorkame immoo isiidha jechuun amma akka shiirii yookaan walaloo kana Dr. Zakir Faallee noguu ibsan waan kana meeshaa muuziqaatu dhoorkaadhaa jeniiti ibsanii innillee waan akkasii fayyadamana fakkaata. Yoo haasawa taate yoo kijiba taate yoo waan dhalaa taate sagaluma biraatu yoo taate ومن الناس من يشتري لهو الحديث yoo آية waloo ta'uu القرآن baatte خنا immoo torba ta'uu baatte hiika meeshummaan isaa qofti sirritti meeshaa karaa qareedii immoo walumaan haran. sirri galee fi gubbaan kutena fakkaata isa. Ulul albaaba waan ta'eef. Meeshaatu haraami immoo walumaan haraami lachuutu muuziqaan. آية القرآن ومن الناس من يشتري له الحديث آية جو yeroo hedduu ayata kana kunis itti fidee kun kana mormaa yeroo hedduu isaanii akkasii wal mormu miidiyaa kana irratti argaa ture. Ayatuma quraanaa kanaafuu dura dhaabbachutti isaan geessite jechuun mormiin isaanii suni laha wal hadiisiin suni muuziqaa akka ta'e ibsamee jira. Akka Abdallah ibn Abbas faan yeroo ibsan laha wal hadiisiin muuziquma kanaa jechuudhaan ibsanii jirani. Walumaa galatti muuziqaan shari'aa keessatti dhoorgamaadha. Shari'aa qofa keessatti amantii islaamaa qofa keessatti osoo hin taane amantii jara kaanii keessattuu dhoorgamtuudha jechuudha. Wangeela isaanii keessatti illee dhoorgamtu. Kanammoo nuti qofti jennu osoo hin taane intalti gaafii isa gaafataa turteehu ragaa baate nu birattuu dhoorgamtuudha. Nu birattuu haraama. Isin biratti akkamitti haraama hin taane jettee gaafii gaafattee waan isin beeyte inni wallaale jechuudha. Hedduu gaariidha. Muuziqaan akkuma walii galaattu haraami jettee yaadni gaa wallabaan jiraachuu mala. Meeta muuziqaa bira dabarree hadiisa Hamza Deeqeessa hadiisi tokko kan didee hadiisa waa'ee Kaabaa dubbatu waa'ee Kaabaa ummata Habashaarraa nama dhufuutu Kaabaa diiguutaa jee nabiin dubbatu jaa. Mee hadiisni san hadiisa sahii ammoo hadiisa akkamii? Mee hadiisni san sananni isaa akkamii? Hadiisni saayinsii dandeessa qaba. Akka gartee namni akkuma fedhe fudhatee deemuu ta'u. Saayinsiin hadiisa sanii akkamii? Saayinsii hadiisa sanii kulaallu hadiisni sanii gartee sadarkaan inni qabu maali? Hadiisa diduunoo akkamii? Ibsummaa waa'ee isaatu fakkeenyaaf hariiroo Itoophiyaa fi Suudii jidduu jirtu moo waa'ee gartee amantii akka walii galaatti? Asirratti tokkoffaa dubbii sanirratti wanni naa galee dhimma akka inni itti kaasaa turelleen xiqqoo biyyummaa fi amantiinis akka waan harkaa wal maktee addaan baasuu dadhabee na fakkaata. Osoo ulul albaab tahee silaa kan adda baasuu hin dadhabu. Haa ta'u hadiisichi wanni inni irratti dubbatame
waa'ee mallattoolee qiyaamaadhaa keessa isa tokko kaabaan diigamuun kaabaa san immoo kan diiguu nama habashaadhaa ka miilli isaa jajallaadhaa jechuu hadiisan dubbatamee jira. Hadiisnis hadiisa daciifa tahuu miti, tuqaa takkallee hadiisa qabuu miti. Hadiisa Bukaarii fi Muslim. Bukaarii fi Muslimtu gabaasee jechuu hadiisa kana. Hadiisa sahiha ulamaa'iin islaamaa hundi sahiha tahuu isaa mirkaneessanii lafa kaayanii bira dabranii jechuu akka saayinsii hadiisatti jechuu. Amma hadiisni sun yeroo dubbatamu hariiroo biyya lamaan jidduu jirtu osoo hin taane bara xumuraa yookaan yeroo qiyaamaan tahuuf kaate kaabaan diigamuu dubbatee kaabaa san ka diigu immoo nama akkanaatii jechuu ibse rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Bakka fedherraa ta'uu danda'a namni sun immoo habasharraa taanaan habasharraa jeetuma ibsuu qaba gaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Maaliif qajeelfamni inni ittiin deemu qajeelfama wahiidhaan isaaf kennamu waan ta'eef namni sun Suudii keessa jechuunis osoo qajeelfamaan isaa kenname Suudii keessa jeetuma ibsa biyya filateetii miti jechuu barbaadeeti. Ammoo ammaa miti sunu amma osoo hin taane addunyaan tun gara dhumaa hoggaachi garagalte kara dhumarratti kaabaan akka diigamtu kun immoo mallattoo qiyaamaatirraa tokko akka ta'etti ibsamee jechuudha. Kanaaf waan hariiroo biyya lamaanii godhanii haasawanii miti. Kunummaanuu ulul albaab tahuu isaati akeeka. Deebi'ee wanni haasawaa sanirraa naa gale tokko jibba gartee Araboota yookaan nama Araba jedhamuu fi biyyoota Arabaa kanaaf qaburra dhaabbateeti amantii Islaamaa tanallee sanii wajjiin walitti harkaa makamtee jibbuma jara jibbe sanii wajjiin amantii tanallee jibbee mormutti dhaqee jechuudha. Kanaaf hadiisa san mormuun nama kafarsiisa. Akkuma hadiisa waa'ee Dajjaal mormaa turan jechuudha. Hadiisa waa'ee Dajjaal dubbatu mallattoo qiyaamarraa tokko kana jedhee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam lafa kaa'e hadiisa sahiha dura dhaabbatanii mormanii maal kana qofa hadiisa guutumattuu hin fudhatan waan ta'eef tokkicha kana miti guutumattuu morma waan ta'eef tokkicha kana mormuun isaan biratti salphaadha. Ammoo hadiisa mormuun Qur'aana mormuudha. Walitti dhaabbatti amriin nama kafarsiifti jechuudha. Islaamummaarrallee nama baafti. Kanaaf kana fakkaata waa'een hadiisichaa inshallah. Hedduu gaariidha. Akkaataan inni itti dhiyeesse san fakkeenyaaf waa'ee Habashaadhaa waa'ee biyya Itoophiyaadhaa Nabiin sallallahu alaihi wasallam osoo gartee biyyi tun biyya amantii Islaamaa tun ta'e nama biraatiin bulu jirtuutu godaansaaf Itoophiyaatti ergee mootii haqaa jira jee saabonni baqatanii dhufanii turanii Habashaa gartee biyya hin tuqinaallee jee Nabiin gartee biyya Faarsee biyya haqaa jee akkaataa gartee biyya tanaa fi Suudii gidduutti hammeenya uummata kanaa ulamaa'een barsiisuu jirti hadiisan. Uummanni Itoophiyaa uummata badaadha jedhanii barsiisuu jiranii jeeti inni kaase wanni kun hubannaa hadiisa kanaatiin faallaadha jechuudha. Guutumaan guututti dhibbaan dhibbatti kanaati. Qabxiilee kaafne keessaa hanga kana yoo keessaa kaafnee tuttuunee fakkeenyaaf waa'ee hadiisichi wanni jiru waa'ee xumura addunyaati. Kan inni haasawaa ture immoo jibba biyya sanii qabuu fi yookaan hariiroo biyya lamaanii godhee akka waan ammaatitti haasawaa ture. Walumaa galatti hubannoo hadiisaa kanarraa akkasumii fi dachiin addaan fagaatan. Beekumsummaan fedheewu beekumsa gartee amma dura turerraa laaltee xiinxaltee oofta. Fakkeenyaaf gabaabsinee waan takka yoo dubbanne seera amantii Islaamaa kana bakki irraa waraabbannu Quraana, hadiisa,
ijmaadhaa fi qiyaasa seerota kanan deemna. Yoo seerota kana faalleessinee gartee quraana qofa keessa barbaadanne jenne karaa malee deemnee jechuudha. Walumaa galatti. Kanaaf mee haasawa inni taasisanirraa fi reaakshinii gartee deebisaa uummanni keenya kanne namoonni adda addaa Ustaaz Sufiyaan Faajii Sheekh Jamaal Haajiilleen dubbatee na fakkaatti guutuun dhageeffanne. Viidiyoo isaa san dhageeffattee jirta. Viidiyoo isaa san dhageeffannee walitti adeemnu. Viidiyoo isaa kanarraa akka hubattutti ati inni kun nama gartee waan kanarratti beekumsa qabaatee haasa'u jiru moo nama gartee nasiba haasa'u jiru waan jiruutu si mul'ata haasa'u isaarraa. Haasawuun isaa ka viidiyoo sanirratti jiru suni dhaggeeffadhee ture. Wanni haasawa sanirraa hubadhe guutumatti haasawuun isaa ka viidiyoo keessatti haasawame sun haasawa dogongoraati guutumatti. Kanaa dogongoraa kana akka rayyannee waan irraa tokkoo fi lama dubbannu hin qabu jechuu barbaadeeti. Jala hanga gubbatti. Tokkoffaa beekumsa maletti waan tokko akkamatti itti seenanii borcuun ni mul'ata. Kun dhibbaan dhibbatti waan achi keessa jirurraa isa tokko. Inni biraa of tuulummaa fi of dhaaduu wanni jedhamu haasawaa san keessatti ni mul'ata jechuudha. Of tuulummaan haalan dagaagee jira isa biratti. Kabiraa immoo beekamtiif jecha waan san akka dubbatu beekumsa itti qabaatee namaaf ibsuuf osoo hin ta'in beekamtiidhaaf akka dubbatuutu naaf gale. Maaliif ittiin if faarsa, ittiin if dhaadaa, nama if jala hiriirsuu akka gartee namni gurra isaaf kennuuf nama if jala hiriirsuu akka barbaadu haasawaa isaa sanirraa hubadheetiin jira. Akkasuma ammas ajandaa uumuudhaaf akka ta'e, ajandaa uumuuf akka ta'e hubadhee jechuudha haasawaa sanirraa. Tagaa fi gaafatteilleen anaa fi atilleen ajandaa uumuudhaan ni beekamnaa ammoo na caalaa siititti achi wanni jeese waan jiru tokko kaaftee haasawaa san keessatti dubbii tana ajandaadhaaf akka godhutti jiranii achirraa hubatamaa jechuudha. Kabiraa immoo dubbiin isaa guutumatti takiyyibaan guutamte, tadharaan guutamte ta'uu isaatiin hubadhe. Maaliif sobaan guutamuun isiidha. Karaa amantii qofaan osoo hin ta'in gara amantiitiin beekama guututti dhibbaan dhibbatti waan sobaan guutame hiikaa jecha ulul albaabirraa kaasee jechuudha hanga xumuratti. Kara biraatiin gara seenaa haasawaa tureetiinis guutumaan guututti seenaa kijibaa, seenaa sobaa haasawaa ture hanga deemee Aksuum bakka amma jedhamu kana gaafa sahaabonni ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam gamana as dhufan ummanni hortee seemitik warri jedhaman kun hin jiranii jee gaafa san. Oromoo qofaat ture jechuu isaati. Dachii tanarra Oromoo qofaat ture. Kunis seenaa kijibaa, seenaa sobaa tahuu isaati. Yeroo sanittis warri biyya bulchaa ture, Aksuum kana bulchaa ture, akka mootummatti yeroo san warri turelleen irra hedduun isaanii hawaasni yeroo san naannoo san turanilleen warra seemitikiiti. Afaan isaan haasawanilleen afaan warra hortee seemitikiiti ture jechuudha. Giizii fa'aa haasawaa turan seenaa keessatti haqoo qabnu isa kana. Kabiraa immoo kanumaan wal qabatee haasawni isaa sobaan guutamuu isaa yeroo sanitti Fir'aawunaatu bulchaa ture jee biyya Masrii. Fir'aawuni biyya Masrii yeroo sanitti bulche hin jiru. Yeroo sanitti Roomaan Empire Roomaatiin bulaa turte. Roomaa jalatti bulaa turte biyyi Masrii mataan isiidha jechuudha. Fir'aawuni waggaa kumoota meeqa san dura waggaa kuma meeqa kute
Fir'aawna lamaa jira. Fir'aawna yeroo san bulchaa ture jechuudha. Kunis soba guddaadha jechuudha. Soba dirree taa'u. Gaafni Fir'aawnaatii fi gaafni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haalan addaan fagoodha. Waa walitti hin dhiyaanne. Deebi'ee alaabaan sunuu alaabaa abbaa gadaatii jedha. Alaabaan biyya Masriituun alaabaa abbaa gadaatii jedha. Amma kana hundarraa wanni hubattu maali? Walumaa galatti xiqqoo achi keessatti wanni nama mul'ateen wanni akka sabboonummaa fi amantiin harkaa wal maktee addaan guuruu dadhabuun akkasuma jibbansi Arabootatii fi jibbansi warra jibbansi Islaamummaadha harkaa wal makuun waa hedduu takka achi keessa nama mul'ate. Guutumatti immoo haasawni isaa taphaa fi keessaa qaba. Lammaffaa immoo haasawa nama xiqqeessu aqliin isaa sirrii hin jirre haasawa akkasiiti makata. Haasawa kara kanan qaba kara sanin qaba irraan beeyne jechuudha. Eegalee bakka itti dhaabus osoo hin beeyne hawal keessa haasayamuu ture. Akka waliigalatti haasawni isaa sobaan guutamuu isaa kun ragaadha jechuu barbaadeeti. Kabiraa immoo haasawa isaa san keessatti miidiyaan inni dhaqee filatee irratti haasawe mataan isaa akka amantii tokkotti achira dhaqee waa'ee amantiidhaa haasawaa ture. Waa'ee Islaamummaa haasawaa ture. Arrabsaa ture. Miidiyaa hawaasni hedduun daawwatu miidiyaa ija hawaasaa hundaa dura deemu kan gartee hawaasni hundi argurratti gabba'ee waan san haasawe. Sunis mataan isaa dogongora. Amantii fi ulamaa'ii arrabsuunis ni jira haasawaa san keessatti. Amantii Islaamaatii fi ulamaa'is arrabsuun amantii Islaamaatii fi ulamaa'ii fi hawaasuma Islaamaa guutuudhaafuu tuffii fi jibba qabaachuun haasawaa san keessatti ni mul'ata jechuudha. Wanni kana jeef maa seete ulamaa'iin Islaamaa guutumattuu tan biyya Itoophiyaa tana jirtu jibbansa biyya teenya jibbansa ulamaa'ii biyya Itoophiyaadha tan ummanni Arabaa hadiisa jedhee kitaaba hadiisa jedhan sanirra barreessan. Hadiisa jedhanii kitaaba sanirratti barreessan ifiifillee fudhatanii amananii baratanii nullee amansiisuudhaaf yaalaa turanii jedhe. Hawaasallee qabsiisuuf yaalaa turanii jedhe. Kuni tuffii gara ulamaa'idhaatiin arrabaa fi tuffii gara ulamaa'itiin inni qabu agarsiisa. Inni biraa immoo waa'ee mudawwara gubuu irratti yeroo yaadni itti ka'u mudawwara gubuu san akka injifannootti kan inni haasawaa ture. Badiin an balleessa achi keessa jirtu je'eeti aadaa wal qabsiisee uffata aadaatii waan jedhu dubbatee ammoo achi keessatti wani naa mul'ate hawaasni Islaamaatii fi ulamaa'iin Islaamaa gocha san gabba'anii yeruma sanitti waan san dhaabsisuu dhabuun dubbachuu dhabuun irraa callisuun hawaasaatii fi irraa callisuun ulamaa'ii akka inni gocha hamaa dalage san badii isaa san akka injifannootti fudhatee ittiin dhaaddatu godhe. Kana wanni jeef barnootaa fi waan san godhee waan jiru ibse achi keessatti akka nama da'waa gochaan agarsiisuudhaaf mudawwara san gubee. Wanni kun aadaa Arabaati malee amantii miti waan jiru hawaasaaf adda baasuuf jechuudha. Ilmii hawaasaaf kennuudhaaf akka nama waan san godheetti fudhatee haasawaa ture. Hawaasa Islaamaa kana maayyimii humaa hin beeyne godheeti kan inni dhiheessaa ture jechuudha. Namoonni hedduun waan san laalanii barnoota irraa fudhatanii aboo edaa sirriidha wanni inni jeesuun jedhanii hubannoo argatan hedduu jiraa jedhee barnoota fi waan san godhee jechuu isaati. Walumaa galatti Islaamummaadhaa fi hawaasa Islaamaatii fi ulamaa'iidhaafis tuffii qabaachuu isaati wanni natti mul'ate. Badii isaa ittiin dhaaddachuun akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Khabiraa Ustaz Awwal Abdul Galatoomii
xumura irratti silaa waan takka itti siidamuun barbaade waa'ee abdiillee isii fi inni isa dubbatan akka waan abdiillee gartee gocha san irratti nama qulqulluu godhanitti qomalee qulqulluu dheessuu malee nafnee fi hidhaa Muusaa sana akka waan guddaa godhanii waggaa ja'a hidhaa turuusaa sanni haasawanii isiillee gartee akka nama isaa hojii waan qabnee nasiiba wal argeetti haasoyte waan san irratti dilasillee gartee waan jennu qabaachuu baannu bifa saniin gartee jalqaba isin dhiyeessitee osoo uummanni keenya madaasan mata jirtu uummanni godaanisan osoo bakka argatin waan akkasii haasumsi sirriitti hin fakkaatu waan gartee miidiyaa irratti akkasitti dhiyaachuu qabu miti gaafiileen gaafanne jajjabeessitee jechuudha. Mee waan sanii akkamiin laaltaati? Adam xiqqoo osoo waa'ee abdii illee sanitti hin seenne qabxiilee haasawaa isaa san keessa ani fudhadhee jira tanis hin fitin gabaabduu takka yoo na fayyamte daqiiqaa muraasa waan hin achi keessa argadhe keessa tareefu haasawinne akkuma jirtutti taatee jechuudha. Ergamaa Rabbiirra sallallahu alaihi wasallam kijiba kaahuun ergamaa Rabbiirra soba kaahuun isarraa mul'atee jira jechuudha. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa kana akka waan gartee if biraa inni haasawee amaanaa ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam amaanaa Rabbiin itti kenne bakkaan akka waan hin gahinitti ergamaa Rabbii ibsuun isaa soba ergamaa Rabbiirra kaahuun isaa isarraa mul'atee jechuudha. Kun egaa hadiisa keessatti dhorkamaadha. Namni ergamaa Rabbiirra kijiba kaahee من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار جتشو جرا حديث خيستي خون كان إني برامو وننا أتش خيستي أرجع أمانتي خيس أكا هنجر رجاء في الرتبة إسلام ما خيس جراتشو ربو إسا أكمل رجاء في الرتبة حديثا واه نمتيجك أسيد أكي حبشر أكي كعبا ديغو خنا يرو دبتو ummanni islaamaa Itoophiyaa keessa jira warri amantii islaamaa sana qaban guututti dhibbaan dhibbatti hadiisa kana ni beekanii fudhatanii itti amananii ilmaan isaanii barsiisanii jedhe. Ummanni islaamaa hadiisa kana itti amananii gaafa jiru edaa inni ummata islaamaa keessa hin jiru jechuun nama galaa jechuudha. Ummata islaamaa keessa akka hin jirre amantii islaamaa keessa akka hin jirre ifirra ragaa bahee jechuudha. Kara kanaanis. Ummata islaamaa jee qophatti hogga dubbatu ummanni islaamaa gaa warra hadiisa sanitti amanu kana inni immoo warra ittiin amanne waan ta'eef ummata islaamaa keessa akka hin jirre ifirra ragaa bahee inni biraa immoo ghaybii ilmi ghaybiidhaa himachuu Itoophiyaan ganaadha Suudii gabroonfachuudhaa teessi ganaadha biyya san hoogganuudhaa teessi filannoo tana booda biyyi tun akkana taati filannoo tana booda biyyi Suudiidhaan nu jalatti hoogganamtii waan jiru haasawaa ture yeroo san yeroo ghaybii haasawu kana nabiyyummaa akka nama himatu fakkaataa jechuudha. Nabiyyummaa himachuun achi keessa jira. Nabiyyummaa himachuun kana qofaan osoo hin tahin kanan achirraa hubadhe tokkoffaa ghaybii haasawuun isaa kallattii biraa isa qabsiisa. Lammaffaa immoo haasoyniin an haasahu tokkolleen kijibaa miti dogongorri keessa hin jiru. Waama sirrii qofaa waliin an haasawu dogongora tokkolleen qabu. Hogga jiru kunis nabiyyummaa himachuu sanitti akeekaa jechuu barbaadeeti. Kabiraa immoo waan intalti beeyte wallaaluun isaa ulul albaab akka hin tahin namaaf ibsaa jechuudha. Intalti amantii teenya keessatti wanni kun dhoorgadha. Amantii teessan keessatti kamitti dhoorgaa hin tahini waan jedhu hedduu dubbataa fi turte jalaa didee mootummaa waaqayyotti hin galu namni wallee fi waan adda addaa baasu jennaan itti galaa jeeni sunis wallaalaa tahuu isaa beekumsarra dhaabbatee waan kana haasa'uu dhabuu isaatii ibsa. Inni biraa immoo kijiba qofa haraama godhe shari'aa keessatti
kijiba qofaatu haraamaa jee lammaffaa waan kana diigu dubbate jechuudha. Ustaza waa kudha afurii haraame jee waa kudha afur. Koy waa wal diigu dubbate tokkoffaa kijiba qofaatu haraamaa jeeti kijiba dubbate kijiba qofaatu haraamaa jeeti isa ibsee oofee ammas boodarratti shari'aa amantii islaamaa keessatti waa kudha afur qofaa jee wanni haraamaa jechi kun lama wal diiga. Kijiba qofa jechi joo waa takka qofaa haraamaa jechuu ibsa. Boodarratti waa kudha afur qofaa haraamaa jee sanumaa immoo naa lakkaahi jennaan boodan sii lakkaawaa jee bira dabree jechuudha. Kunis wallaalummaadhaan haasawuu isaatii agarsiisaa. Ammoo deebi'ee hadiisa mormee quraana qofan fudhadhaa jechuun mataan isaa ammas waan biraati. Guutumatti shari'aa islaamaa tana nama waa hubate dhiisi nama xiqqasho amantii islaamaa tana keessatti nama gartee diin beeku wajjin turellee hin fakkaatu haasawinni isaati. Walumaa galatti waan hasawa isaatirraa fudhadhe nama beekamtiidhaaf ajandaa barbaadaaf hawaasa burjaajessu tahuu isaatii fi nama amantii islaamaa keessa hin jirre tahuu isaatiin irraa hubadhe jechuudha. Amantii islaamaa keessa akka hin jirre immoo if hime amantii taan keessattillee kiristaanaa keessallee akka hin jirre ni morme wangeela intalti jette ni morme. Nama amantii takkarratti illee xiyyeeffatee hin deemne tahuu isaatiin achirraa hubadhe jechuudha. Walumaa galatti ani kun kana fakkaata aadamki. Ustaaza Kiyyadduu Galatoomii mee dhumarratti qabxii takkaan osoo hin golamne qabxata dhiyeessa. Mee Ustaaz Sufiyaanis agartee Sheekh Absalaamis agartee namoota deemsaa isaa kannan agartee kabiraatiis miidiyaa hawaasaa kanarratti. Mee akkaataan deemsaatti kanname sun isa xiqqeessuu, isa qeequu, isa ajjechaa barbaaduu, sodaachisuu, doorsisuu kanaan immoo akkaataan deemsaatti kannamuu qabu. Moo qabxiilee silaa inni haasee dubbate kanarratti akka ammaan tan dubbanne kanarratti namoota amantii keessa jiraniif hin jirre hedduutu haasoo san dhageeffata. Qabxiilee san takka takkaan adda baasanii namaaf ibsa godhanii eenyummaa isaatti illee haasa'uudha yoo taate immoo moo isuma gartee fiizikaalii attaa godhuudhaa fi sodaachisuu doorsisuu kanaa jetta. Mee deebisaan kanname akkamiin laatte deebisaan kanname? Bareedaadha Galatoomii. Gaafii kallattii sii tanatti seenuudhaaf takkittii takka xumuraa tan yaadadhe quraana xiqqeessuu isarratti yeroo intalti amantii keessallee seenee an laaquun barbaadu yeroo isiin jettuuni rakkoon qabu quraana akka feetetti na wajjin laaqi waan jedhu isiidhaaf haasee quraanni rakkoon qabu waan jiru haase jechuudha. Akka fedhetti namni akka irratti quraana irratti haasahu afeerra godhaa ture. Quraanni itti hanjamanis illee akka agartee waan rakkoon qabneetitti jechuudha. Kana fakkaata. Ammoo karaa deebisaalee yaada isaa kanaan wal qabatee miidiyaalee hawaasarra deemaa ture kanatti yeroo itti deebinu namoonni hedduun namoonni garaagaraa deebisaa kannaa turanii mormii isaaf qaban agarsiisaa turanii haa ta'u deebisaaleen kan namaa turan sun gariin isiidha tan deebisaa bira kuttee gara wanti dhuunfaa isaa dhuunfaa namticha kanaati irratti xiyyeeffattu taatee dinatti mul'atte akkaataan itti wantoota akkanaa kana deebisaa godhan silaa namticha qofa irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane zaata namtichaa irratti xiyyeeffatu osoo hin taane yaada isaa kana mormuudhaan namtichi kun akkana je'ee wanni kun immoo shari'aa keessatti akkana je'anii mormii isaanii sarragaadha wajjin akka namni kun irraa waa hubatu jechuudha. Bakka kanatti dogongorri isaa kana kun dogongora sirrii miti akka itti dogongora ta'e immoo akkana je'anii ibsuutu gaariidha na fakkaata. Namu akka itti amanetti deebisaa godha. Garuu deebisaan kan namu deebisaa gartee
karaa ajjeechaa waan akkasii fi namticha lubbuu isaa qofarratti xiyyeeffatu osoo hin taane deebisaa hawaasni irraa waa hubatu dogongora isaa san argee edaa kun dogongora sirriin karaan sirriidhaa kana jee namni irraa waa hubatu bifa saniin ragaadhaan deeggaramee tahuun gaariidha. Akkasuma ammasiin bifa isuma kanallee xiqqasho itti dhagayamee gara if keessa deebi'utti isa fiduun osoo ta'e hikmaa fi gorsa gaarii saniin osoo ta'e irra bareedaadha jeetiin yaada inshallah. Ayyee ustaaza kiyya hedduu galatoomi ibsa bal'aa haasawaa isaa irra dhaabbannee gartee viidiyoo isaa ilaalaa ibsa bal'aa waliin goone hedduu galatoomi jecha mee xumura irratti sagantaan teenya gooloo boonduratti dhaamsa maatii barkoo miidiyaatiifis ta'ee dhuufis warra sooshaal miidiyaarra jiruufis obboleessa keenya Hamzuma Ibraahimiifuu warroota deebisaa kannaniifis akkuma waliigalaatti uummata muslimaatiif dhaamsa qabdu gabaabsitii dabarfadhu. Marhaban. Akka dhaamsatti waliin an qabu tokkoffaa hawaasa keenyaaf hawaasa muslimaa kan gartee sooshaal miidiyaa kanarratti waan deemu kana hunda arganii yaanni isaanii karaa harkaa wanni ta'u hunda dhaamsin an qabuu fi tokkoffarratti miidiyaa kanarratti barnoota islaamaa kan kennamu fi da'waa asirratti deemullee namoota irraa fudhattan addaan laalladha. Nama hunda jala gurra hin qabatinaadha. Maaliifi namni kun kallattii adda addaatiin waan isa keessa jiru dabarfachuu danda'a. Kana sirriitti addaan ifirraa calaluun barbaachisaadha. Inni biraa immoo barnoota diin nama gartee barnoota dhugaadhaan barate nama qulqullummaa isaa beeytan nama sanirraa ilmii barachuu irratti xiyyeeffadhaa. Da'waa namoota gartee amanamoo ta'an namoota qulqullummaadhaan beeytan namoota hawaasa islaamaa biratti qulqullummaa qaban sanirraa da'waa isaa dhaggeeffachuu sanirratti xiyyeeffadhaa. Wantoota garaagaraa kan asirratti deemu hunda dhugaa seetanii gurra jala qabattanii akka kararraa hin baane waan je'uun dabarsuu barbaada. Obboleessa keenya Hamzaa Ibraahimiif bin hawaasa kana biratti gabbaaftee hawaasan burjaajessuudhaaf yookaan immoo ajandaa uumuudhaaf hanjamaadhaaf waan kana yoo kagootullee taate wanni kun akhiraa teetiifillee gaarii miti hawaasafillee gaarii miti siifillee mataa kan keetiif duniyaa fi akhirattillee gaarii miti waan ta'eef gara barnootatti gara qur'aana kana dhugaadhaan hubachuutti tafsiira isaa gara hadiisa sirritti hubachuudha fuulleffadhu. Hadiisa fi qur'aanni hiikoo waliitii tokkotti amananii tokko dhiisuun hin danda'amu waan ta'eef namoota gorsa siif kennuu danda'an hunda itti dhiyaadhu gorsa irraa fudhadhu waan je'uun ergaa dabarsuu fi barbaada. Namoota deebisaa isaaf kennaniin immoo miira keessa gallee isa arrabsuu fi gara gartee isa ajjeesutti afeeruu fi waan akkasii osoo hin taane bifa laafintii qabuun namni kun nama wallaalaa harkaa wal makate waan ta'eef waan gartee isallee hubachiisee gamana deebisuu danda'uun waan hawaasnillee barnoota irraa fudhachuu danda'u tokkoon deebisaa osoo kennitanii fi gaariidhaa waama je'uun qaba. Galatooma. Ayyee ustaaza kiyya hedduu galatoomii turtii hojii taasifneef maqaa barkoo miidiyaatii fi maatii barkoo miidiyaatii hedduu si galatoomfadha. Ustaaza kiyya waan gaarii yeroo adda addaatti yeroo biyya fuulduraas dhimmoota adda addaa irratti turtii hojiin taasifna. Turtii har'a hojii taasifneef hedduu galatoomii jazaakumullahu khairan sanan jazaa sagantaa biraa waan hin qabuufis hedduu dheeressuudhaan fedha si wajjin turuun fedha. Kanumaan addaan baana hedduu galatoomii sin jaa. ulfaadhu hedduu galatoomeetis jazaakallahu khairan. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan ustaaz Ahmad Hussein wajjin taasifnee asirra goolabama viidiyoo keenya kana
namoota hunda biraan gaa wal biraan gaa share godhaadha. YouTuber keenyas subscribe godhaadha. Miidiyaan kun miidiyaa keessanii dhimmoota isin laallatu hunda seennee kan isin dhiyeessinu ta'a. Hedduu galatoomaa isin jenna sagantaa irraa asumaan raawwachiifna. Nagatti.